kiyya kanan lama if qabanii qajeeltu wayya. Temi. Siifis uffata biteemi. Naa bittee galatan. Eela wanti an uffata isinii bitee gatii isin barnoota keessa irratti kafaltanii gatii isin barnoota irratti kafaltanii onnee tiyana gammachiistanii akkana isinii bite gara fuulduraallee kana caalaa yoo cimtanii kana caalaa yoo cimtan waan kanaa olii isinii ta'a. Tole waan feetan waan idaallee siillee waan gaarii isinii geessa. Isin abdii biyyattiiti. Amfani kita dapat bayilan, kita betul betul bisa nunggu udah pada. Waan feetan nagaafachuu. Iya nanti terah. Waan feetan atis mataa kiyya kana gubbaa irra jirta. Tole garuu gurbattiisan ittiin bitu. Maali? Daalattii fossoo barnootaan nan gammachiisa. Halkanii guyyaa nama aabaa caadaa takkatti dubbisuun beenu. Akka keessan kana maqaa kiyya ol baasee nama na waamsisu barbaada malee nama maqaa kiyya gadi buusee daaratti garri hin barbaadu. Ulfaadhu mucayyootu. Ati diqqaattullee yaadni kee guddaa ati isaaf yaadde akka ati isaaf yaadde kana osoo inni ofii nabzee lubbuu ofii kanaaf yaade an lubbuu kiyya tanaa yoo kutaa. Afaan ati jette kana ammoo si milkeessa malee. Milkiin akka milkii dhabdu sin godhu waan ati jetteef ni bitaaf garuu uffata akkasii bitee hin godhuuf. Tole waan ati jetteefuu ni bitaaf hundaafuu ka'ii namaa hime haa dhufu. Sabba odoo caaltu jirtuuti hin ergitaati. Caaltuun nama guddaadha bara. Haybitiif caaltu haybitiif caaltu dura. Odoo miliyoona xiqqoo jirtuuti nan argama. Isin hunduu naaf tokkochi ati dhaqee na waamu mucayyooti. Kayraas mucayyoo mucayyoo gurbaa kaas. Sambal sila bituu fun qabdu kuma itti dhiisu qabda. Bara abbaa fayya kana lama yoo dhiiftee bara aaruun siif hin gaafata. Isaan dura itti dhiisuu anuma badan isaan irraa naaf itti oromoon gahu. Dhugaadha silaa hin bituufi garuu dubbiin afaan caaltuuti yaatii bahu damma. Saba fayyada kanaafuuyyuu. Sababa isin bitiif jetteef anillee bitaa. Caaltuun bara booda bara warra namaa dheetti bara ana harka doktora si ta'e injineera si ta'u maara bisoo bal caaltuun jechuun caaltuun tanyituun booda si dhiisi nama humbeetu an obboleessee hojjenaa kana hojjennoota irra jettoo nama wajjin galata hojjeetti ati caaltuu irratti dhiisu irraa anumaan ajabee falfalmaa wanti biti. Isiin laal gaafa heerumte wata warra namaati laal abbuun fuudha isanii qaba isi. Akkati yaadde kanaa miti yaa guddataa kun akkati yaadde kanaa miti. Caaltuun ifa jaarsa isii qofa osoo hin taane ifa kennaaf ifa saba hundaati. Ifa uummata addunyaa kanaati. Caaltuun nama addunyaa kanarratti rabbiin waa'eef uume malee nama akkanaan uume. Gaafa tuddam tarmaasii naa jira gaa isiin warra muslaa gartee akka kana san jirti laakiin ati ija kuma eegi jettee bokkuma siin fakkaate fudhu. Algaan si hangatee jennaan lafa gurba bakka kaan si taabuutu jecha qoy algaan si hangatee jennaan lafa ciistaa algaan si hangatee jennaan lafa ciistaa bakka kaan si taabuu siin jedhu adda immoo maaltu kana fidi akkana rafuu kana kanta riba jaartii malee kophaa rafantu tana fidee bara heedi faafeen tun
rabbi jaartii si haa godhu hin jedhu rabbi si haa jaarsu yoom waa'ee jaartii bira geettee waa'ee kanaa haasofte. Maal rabbi si haa jaarsu jette sitti haa fidu jii malee. Sii bar ilma badii ka'ii dhiqadhuutii deem garsi erguuf deema. Garsi erguuf deema amma dhatteeti iddoo ansi ergisan waa fuutee deebite. Sanoo didde ammoo ta'ati fuutuutu miti ta isiin si fuutu sitti erga. Ka'ii! Gurbaa kaballaa! Gurbaa! Gurbaa kaballaa! Gurbaa kaballaa! Gurbaa! Maal jettee abbaa jaaltu? Abbaan caaltu si haa nyaatu jecha ammaan si godhaa miti. Gurbaan abbaa keeti abbaa caaltu naan jetta. Kootu sin erguuf hin deema. Caaltuu qofatu ilmootii yaa. Kootu! Kootu sin erga. Huccuu hidhaa binnaa? Kootu as dhaabatu. Bilakki gurbaatti kan akkanan ta'ini waan fassooftu gurbaa kana mataa hin boboofatin yoo didde ammoo du'aa isii kenna kasiin jedhu jiddumaani telefoonni waatu keessaa sirba eentu itti naqe gurba haraama maal taatan maalni kunniin ijoolleen keessatti sirba godha haraama salaata yeroo salaanunni akkanan nutti iyyiti keessaa balleessi gurba maal inni Sitti iyyiti. natti iyyiti akkanan Akkanuma sitti iyyiti. Dhageessaa. Kullaan kuni akka yeroo gartee dabbaramte ittiin bohaartuu fi bar kana dhageeffachaa. Dhageeffatu. gurbaa kan inni itti Fiigaa asirraa irraa joofa. Ni cabsita. Ni cabsita agattaa. narraa dhooka Asirraa joofa laal. amma waan goonu Laa wayii sii mana dhageeffatu. amma gara si ergu deemu kana qoqqooroo narraa balleessi. Na dhageeffadhu. Kana wanni itti tolchaniif akka yeroo dabbaramte yeroo kophaa jirtu dhageeffattuufi laal nookiyaadha saniifuu silkiin ta'e gartaa. Sirba addunyaa kanarra jiruu fi muuziqaa addunyaa kanarra jiru guutuutu asuman neetee dhageeffatta. Hoggaa dabbarame sirba akka gartee. Sirba dhageeffachuun fedhu hadiisa fa'aa tooyi waan akkasiisan tanatti hin daleene waan akkatti barbaaddu sanii wachi ofirraa ka'e. Gisuma namni siin bilbile qofa haala hojii. amma kasiin jedhu gadi bayeeti timaatimaaf shunkurtii qullubbiilee waan garagaraa amma bitiitii deebi. Hayya mallaquu nachi rafuu. Dinnichaa fi timaantiin shunkurtaa fi waan akka qullubbii bitiin hojjetaa jirta. Waan kanneen. Kanaan mana keessaa ni bitaa. Kanaan mana keessaa nuu biti deebi. Waan biraa wayi bu'aa qabdaari. Tanumallee taatu mee hojiitti hojii. Hayya. Laal dhageessa. Dhageessa naan jedhin. Dhageessanii naan jedhin. Anammoo waan akkanaa kana bituudhaaf yeroo hin qabu. Waan akka maalii malee. Waan akka maalii jettee na gaafachuun kee hedduu gaarii. Yeroo nama jiru tun iidaa guyyaa 3 moo 4 taaf. Akkasii miree ijoollee keettis hunda uffata bibbittee fi miree. Kanaafuu ammaanis wanni hin bituudhaaf itti yeroo qabu. Ifee xiyyaa magaalaa dhaqee gartee uffata hidhaa gartee koofiyyaa irraa eegalee hanga kophee gartee kophee irraa hanga koofiyyaatti akkasumas shamizaa fi kofoo hanga sa'aatiitti akkasumattis waan akka shanshalataa fa'aa waan asirratti hidhatan akkasumattis waan akka mijiraa miree waan akkanaa kana qofaan bituudhaaf yeroo qaba laalamma sababbiillee waan hiite taateef iddoo waan dhufaa jirtu. Kana quba qabdacha. Amma waan akkanaa kana malee wanni bitan waan akkaati meettuu kana barka bitu waan miti maal ta'a. Dhiiramee gurbaa kana diddeeti harkuma akka dhabanaa isaa sitti naqu na barbaaddeen. Dhaabbu. Harka bal'aa kee kanaan kana kabaltee na qajeelchuurra anummaan kiyya kanaan lameef kabaleef qajeelchu wayya. ilmaan zamanaa yoo kaalidhumaaf dacheef samii uume kun nuu qajeelche malee wanti jira qajeelche ani harka kiyya si abanaa sofitti deeme kisan turan salphachiisa maaluma godha yaa rabbi ati nuu qajeelche ima argaartaami jannannillee koomee haadha abbaa jala jira jetteemi yaa rabbi ilmaan teena nuu qajeelche
ilmaan teenya onne isaanii dhagaa goote kana bishaan itti naqi yaa rabbi ni dandeessa maaluma yaa rabbi mana manatti nuutu dhiiralle dhalaalle yaa rabbi hunda nuutu situ harkaa qaba yaa rabbi faallaa nutti garangalchi qiyaamaa nurratti hin buusin yaa rabbi kanuma si gaafanna yaa rabbi